Bareedduuko isiidha? Yani meekapa yeroo fi isiidha. Ammoo fayyiti barlubbu. Gaala dhiisii kalas inaasee waan kanarra biratti naasaamu. Obboleettii koo akkam jirta bareedduuko asiqi kaa nan beektu moo fuula kana beektu? Fuula kana beekta? Anaa bareedduuko akkam jirta ati? Nagaa kooti bunoo galata guddaa. Nama kanan beekta? Eenyu maqaan isaa? Yesuus. Akkam naa jirta ati nagaa miti? Jira galata gooftaa biyya tokkollee qaba. Jaalannaa si kabajnaa rabbi umrii si haa dheeressu amma bakka jajjabaadhu ishii gara biyyaatti si galchina ishii. Eessa dhaloonni kee maqaan kee eenyuun maqaan kee? Siifaniyaa. Siifuu koo eessatti dhalattee guddatte? Baakku. Baakku jechuun Wallaggaadha? Naa ganda bakka Jawaalee. Okay. Amma maal goona beektaa? Gara biyyaatti si galchuuf deema ishii? Gara biyyaatti galtee waldaa deemtee kadhannaan sii godhamee si eebbisanii abbootiin amantaa dhageesse gara biyyaatti galtee maatii argitee deebitee dhufta ishii Ishi bakka akka fedha waaqayyooti nu godha. ana tikkeetti sii kutaa si bira jirraa si jaallannaa si kabajnaa ishii ani immoo maqaan koo Mubaarekin jedhama ishii Ishi eebbifame kadhatama. atillee naa eebbifame giiftii koo bareedduu koo abshir Tiji galata guddaa sii mala obboleettii keenya waan ofitti qabdeef galatoomii ulfaadhu ati giiftiidha silumayyuu ati aga keessuuf hin beektu ati kanaa jennaan agatti keessu nusitti maa kabajamtootaaf jaallatamtoota keenya kunoo daa'ima kana gaa mucaan daa'ima kana Qatta gosa dhimbaasii barreetti viidiyoo waraabee achi isinii kaa. Kana barbaaddu miti ree? Akkas barbaannan achiin booda gabaa kootan nagadan akka ilmoo namaatitti. Akkuma ganni horoo fa'aa bilbila ijoollee rakkatte jalaan kaasanii bara. Xaxxeenis hojii isaa argatan. Sirii gadi akkas barbaaddu miti maafaan soofaa kee raffisee maafaan algaa kee irratti rakkataa walitti qabee gamana hojii galchee gamana koomishinii waan fudhadhe ijoollee mana ijaazaa kee jirtu ijoollee shanii hin jirti gaafadhaa bilbilaa isaanii isiniifan kenna. Mee tiijiin isin eessa raffiftee dhufi eessa rafti jaanii? Tiijiin maal isin baddalte mee jaanii? Ijoolleen mana ijaazaa kee ufte hundi siitu birriin qabdu gaafa mana koo dhuftu. Hundi sii birriin itti dhageessiftu. Nyaata birriin qabdu. Bishaan birriin qabdu. Mana kiraa birriin qabdu. Hunduu dhugaa rabbi harmee teetti nagaan nan galchi. Firii ta'anii firii nyaatanii na biraa deemu gaafa barbaadan hojii galan. Namni takka. Ofii kee ala farfee tokkottaa wal nuun ga'u yaa argaa rafte wajjin bakka tokkotti. Nama takka birrii gaafadheen beekon. Nama takka. Hundi isaanii walitti qabe maaliif waan hangaraan koo qulqulluu ta'e waan walitti shawaa ta'eef. Kana qof kan duunuufis kanumaaf kan jiraannuufis kanumaaf. Ani immoo guyyaa gaaf takkaa gandummaa isinitti yaameen beeku. Sini galee amma immoo sini bamti miti dhibamaa keessan birriin qabu ani. Birriin qabu ani. Qibaatii sana isin hundarraan bittan. Kootu ijoollee amaaraa laal. Anchiin boo'isii isaanii dhaggeeffadhu. Anchiin lamaa bartaatiin hojjanii waasaappidhaan. Anchiin lamaa xankarraa seetina. Anchiin gooba. achumaan yoo ilmoo qabaatte ilmoon kee arrabsama jara keenya anamma osoon kabaja barbaade kabaja ofii fiduume sagalee ta'uu utuun dhiisee utuun callisee geema kiyya taphadhee namas tuquu dhiisee gurra koo uummatarraa cufadhee waatsaappii kiyya balleessee mesenjera kiyya balleessee lakkoofsa kiyya cuccufee callisee dhufee geema ijoollee koo taaptaaf godhaa koppiliinkiidhaa godhaa jedhee geema kiyya doolaara 50 sataatu 30 sataatu argadhee dhabee callume le cufadhe be gale pa mubarak sabaa nyaatee jettu jarana obboleesso bor warra kattee walitti nuuf hin beennu warra sagalee siif ta'uun arrabsin dubbiin aggamana na caqasa tiijiin dhiyoo kana ijoolleen warri amaaraatiif ijoolleen Tigraay Dubaayin keessatti intalli tokko qullaa baatee bakka keessa deemnaan qabanii eessa ati jennaan an Oromoodhaa jette eessa jennaan Wallaggaa jette
qabatanii ijoollee Oromoo jalan jiraan an soban beeku na kobadhaa. Dubaayin hin jiru kaa. Tun Dubaayin jiraadhee maa kan itti dhaqee fuudhu natu beeka. Ijoollee Oromoo nan saalfadhe jedhataa jechuudha. Nan saalfadhe. Hagan Oromummaatti of waamee gaabbeen amantan amanuu baatte qilee seeni deemi jogoo dura. Namni tokko namni dhiyaate an Oromoodha. Intala keenya jedhee sobeellee fakkeessu dhabamee jennaan. Fiijiin annan jira. Intala Oromooti anis maali jettee caffartee dhattee fudhattee galtee mucaa. Dhaggeeffadhaa. Tala maraate kana jechuudha. Fudhattee galtee fiijiidhaa kabajatu mala moo arrabsuutu male Oromoo? Kabajatu malee moo arrabsuutu male? Footoo si gad deebisanii arrabsuu eegalan. Dhaqii akkoo kee ati akkoo kee irratti bartee waa shaakaluu dhaqii akkoo kee shaakali ilma haadha salti. Wuxaa naati badaa. Bayi qoshaashaa liji. Na arrabsitee miti nama tokko gastii irratti arrabsitee mana kanan teessu. Qoshaashaa liji. Ibraahim Walloo maaltu si kolfisiisaa jira? Maaltu si kolfisiisaa jira? Qoshaasha. Ajjala deemee sanu dubartii arrabsuu barbaada? Na sakkarsiisa yeroo isin ijoollee xuxxan shamarran. Geessanii nan sakkara akka nama dhugaatii dhugeetti. Ramadaan qabu maqaa Ahmad maadhatee kan na arrabsu ajjala deemee. Inni islaama taanaan inni kiristaana ta'e inumaa ijoolleen kiristaanaa xuxxeen beektu. Qabadhu. Walitti ofitti nan kaasinaa. Deemaa abbaan isiniin taane bilookii na godhaa deemaa isiniin kadhanne. Arrabsiin dubartii naalabu shaklak. Mucaa boochiftan jechuudha. Hattee Oromoo koo jettee Oromoo koo abdadha jettee intalli miskiinni waa tokko of hirkaan qabne jettee intalattii fudhattee galte. Yeroo fudhattee galtu intalli wayyoofte. Bata kiristaanii geeffamtee haga ta'e itti qaqqaraanii yaani akka amantaa jiraata jechuudha dhiifama. Itti kadhatanii wayyoofte. Yeroo wayyooftu maal jette an maatii miskiin irraan dhufee hojjetachuun barbaadaa hin galuu jette tiijiidhaan. Dalattii siin maraatte yaadattu miti mana Birijistoonitti. Achumaan charchii keessanii wayyooftee yeroo jettu nan hojjetadhaa jette. Tiijiin maal gootu dhattee dallaalatti kennaan dallaalle hojii daarii Yamanii geessee galche. Guyyaa 14 hojjettee kaatee mucaan qodaa haadha sii lafarraa fitte. Televizyiiniin namni maaltu dhabne mucaan mataan nagaa miti qodaa lafarraa fitte. Baga rabbisi baasee iyyuu tiiji inumaayyuu baga rabbisi baase jedhama. Qaallattiin waamtee tiiji fagoo kana ganamaan dhattee fiddee dhuftee kunoo amma bira ciisaatti sin agarsiifna jechuudha mucaa. Itti ka'e jechuudha mataansi. Oromoo adaraan irraa galchaa an hojii onlaayinii hojjetadha. Hojii dhaabeen ta'aa jirette. Oromoo wareegama kafalaa jirti jechuudha mucaan kun. Oromoo guutuudhaaf wareegama kafalaa jirti. Dubartoota biyya Arabaa guutuudhaaf wareegama kafalaa jirti jechuudha. Wareegamni bucuun qabu. Yoo shaqqalatti jiraatti, yoo shaqqalatti kiraa manaa kabalatti, Oromoo sirriitti gadi baanii kiraa manaan dhabe jechuun caba isin biratti. Achumaan raggattanii tusin kiraa manaa ji'a kanaan dhabe tun akkana godhuu jette salphiftanii saree gootanii. Kanaaf hojjetattee dafqitee jabaattee fiffiidee jiraachuun dirqama. Hojii dhaabdee jirti amma sababiisi. Doolaara 100 yookiin immoo diraama 100 kennitan jettanii narraa galchaa jette. Waa obboleettummaa walirraan qabanu. Waa ganda tokkoo miti. Waliin beekanu. Dhattee isinii fuute. Arrabatu malee fi arrabatu malee immoo galatatu malee keessattuu ijoolleen biyya Arabaa keessaa dubartoonni warra baladhaan dhaggeeffadhaa ishee isiniin kabaja isiniin jaalladha hin beektu isin kana wannan isiniin taane hin jiru akka gootanu namoota sagalee isinii ta'u yoo namni tuqe ganda fedhe ta'u mukatti cabsa ishi sagalee isin dhabsiisuuf deemaa jiru kaleessa kaddaamaa jedhamaa turtani kaleessa shamarran biyya Arabaa mataa ol qabattee naasoftu tuunu gadsiniin dhufin jechuudha. Sharmuutni isinii waa meeqa jedhamtanii arrafamaa turtan nan sobe fakkeenya isin godhachuu barbaadde sagaxeen abbaan barbaadde reef tiktookii barattu akka dubartoota biyya Arabaa shamarran biyya Arabaa maaloo biyya Arabaa itti maqaa isin nyaataa turte miti falminee iyyinee itti arrafamnee itti xiqqaannee maqaan keessan haga ta'e kabaja godhattan amma sheekaa qeesiin dubartii biyya Arabaa jedha. Dhageessanii qalliitti hin dhufne kun. Dhageessanii maqaan keessan qalliitti hin dhufne.
dubartii biyya arabaa jechuun akkasiin warqii taate akkasiin shaamaa taate feesbuukii irraa kaafnee labsaa dhumne iyyaa dhumne dhugaa keessan irraa falmaa dhumne dhageenye. Akka qaldiitti miti dubartii biyya arabaa akka dubartii biyya arabaa lamaa ture yaadadhaan dagatinaa warri turtan biyya alaa keessa. Har'a garuu yamadaan beet qimam jedhamtanii sinitti xiqqaata. Kanaaf nama maqaa keessaniin dubartiin biyya arabaa tokko yoo kufte hunda keessantu kufe. Dubartiin biyya arabaa tokko yoo duute hunda keessantu duute. Geessanii hunda yoo dubartiin biyya arabaa tokko keessatti duute hunda keessantu du'e akkasitti fudhaa. Atis biyya arabaa jirta kaa. Yoo dubartiin biyya arabaa tokko an mubaarik arrabse mirgan qabu dubartii biyya arabaa guutuun arrabse. Keessattuu nama maqaa biyya arabaatii waan sinitti dhufu kutaa fedhe haa ta'u kutaa kootetti biran darbin kanan sinitti dhaammadhala. Bor maqaa isin badaammas deebi'ee maqaan keessan qoshaashaadhaan isin waanti sagaxeen jechuudha. Ergasii qolamni tiktookii banatu feesbuukii banatu dubartoota biyya arabaa arrabsaaf ammasa. Amma sun afeera. Nam tokko dubartii biyya arabaa tuqee jennaan mukatti cabsuu marameera bakka hundaa jechuudha. Kaleessas kana barsiisaa turre haadhas kanuma barsiifna jechuudha. Kabajamuu qabdu kabajansinii malee isintu immoo kabachiisa. Warra tiijii arrabsaa jiru kana riippoortii irratti godha. In hordofina arraba jalatti ilaa humna qabdu ijoollee humna qabdu. Wallaahi ijoolleen biyya arabaa humna bishaaniitii olii qabdu. Humna bishaanii qofa tun ta'e humna bishaaniitii olii qabdu. Nama ijoollee biyya arabaa xiqqeessu ashaangulliitii boo'ichaa jalatti gadhiisaa dheeseetti beera. Nama dubartii biyya arabaatii shagaalaa jinni jedhee arrabsu ashaangulliitii yoo abraa dadhabdan rabbitti boo'aa ashaan koomeentii jala maal keessu ashaangulliitii keessu achumaan baariyaaliin du'a. Sini galee tokkoffaa baariyaaliin du'a. Lammaffaan kun boo'icha labsamoo namichi jedhee tiktookiin waan hingitti kenna. Angatiin beekuma sinitti maa abashaan akkatti na dadhabsiifte. Warri soddaa keessatti ani koomeentii cubbu amala koo beektu. Jarri immoo dhufanii akkasitti na dadhabsiisani baariyaali koo hojjeessan nama 2003 na jalaa balleessan amma namni 2003 manaama seenu mana koo waa balleessee miti waa hatee miti. Kanaaf nama ijoollee biyya arabaa arrabsu maal gootu ashaangulliitii boo'ichaa jalatti gadhiiftu. Bilookii si haa godhu maal si fayyada kun inni tiijii arrabse aziizaa sin arrabsa. Bishaan mataa ga'e dubartii biyya arabaa jedhaa namni arrabsu keessaa si kabaja akkan seene. Obboleetti haati manaasaas yaa haadha manoota abbaan manaa keessanii gadi ba'ee dubartii biyya arabaa arrabsu cubbuu kana rabbisin inni isin. Cubbuu kanaa dubartiin biyya arabaa akkuma keeti cubbuu kanaa rabbisin inni isin. Ijoolleen biyya arabaa boombii cimaa Afrikaa qabdu boombii keessan sinitti mira. Mubaarak Musammaa isinas qayyame yoo ta'e ashaangulliituma boo'ichaa gadhiiftu. Kana bakka murteen keessan. Amma gabaabumatti boleettiin keenya kun inshaallah wallaggaa miti. Ani yoo amaara taate iyyuu rakkoo tokko irraan qabu. Dubartiin biyya arabaa ana biratti dubartii biyya arabaati. Sanyummaadhaan nama deemu miti. Dubartiin amaaraa tokko yoo isin dhuftee kufee jette akkasiin kaatu nan labsa. Amma obboleettii kee tiijii bira jirtu kana biyya galchina. Geessanii tokkoffaa warri biyya Awurooppaa jirtanu Ameerikaa biyya adda addaa jirtanu doolaar 50 nuu kennaati tikkeettii nuu kutaa. Ijoolleen biyya arabaa jirtan immoo tiijii koo mootii irraa kaasi kaa tiijii boossoo ani koon barree dhufee kiisiin godhee dan dhaqee itti taphachuu dhaqee argeessisiin boossu. Wayya lubbuu. Inni jedhe. Leenci dulloome boombii funaana jedhani. Naa gamte geetaan. Akka kenken danda'u karraa rafu. Abbaan barbaade si bochuu eegaltee tiijii koo. Wayinee. Amma uummata keenya diraama 100 ijoolleen Dubaa jirtan nama biraan ajajuudhaan ijoolleen Dubaa jirtan adaraa keessan diraama 100 nuu kennaati. Itti qabi viidiyoo mucattitti. Itti qabi. Qoy kafana irraa qayyaruu geessanii qoy haa fiddu. Kafana irraa qayyaraa jirti. Nufti. Intalattii siidiyoo kana miidiyaa irra deddeemaatu tajaajilatti miti ijoolleen biyya arabaa. Dubaan keessatti maraattee ijoolleen amaaraa qabanii galatoomanuu olii gad deemaa turan. Yeroo olii gad deemanutti tiijiini Oromoo nurraan fudhatu jennaan maqaa Oromoo eeguudhaaf maqaa sabaa eeguudhaaf wareegama kafaltee mana si cuftee dhattee nan fudhaan obboleettii kootettee harkaa fuutee galtee hojii rakkataa jirti. Harkatti gatuu immoo mirga hin qabnu.
biyya galchina asaan gabaabaadha biyya irraa galchina geessanii kanaaf biyya galchuun moonti barbaachisu maa inni maallaqa nan beeka kaleessas maallaqa siniin jedhaa turre dheengaddas maallaqa siniin jedhaa turre boris siniin jechuuf ta'e maal goona ijoolleen biyya arabaa ganaa biyya faranjiitti gargaartuun jedhe mubaarik maal jedha isin ijoolleen biyya arabaa keessaa yoo isin biyya faranjiitti hin gargaarre qabadhaa yoon jiraadhes yoon du'e seenaan kun numa dhufa dhageessanii warri birrii tuulee irra taa'u ataa'u biyya faranjii keessaa nama dhabne miti nama tokko nama reeffa nuu galchuu danda'u faa qabna sooressota warra Ameerikaa keessaa mana 100 qabu ati birrii yattaa lubbu birrii mati bar waan narra ta'e geeffadhu nama tokkicha ijoollee kumaatamaan jirtu keessaa nama dhaqee achinaa fidu dhabeetan Pakistaanee qabadhee dhaqe Pakistaanee nama siin kafana baafatte amma bayyanattee amma itti deebisa amma keessaa fudhata nama kafana itti naa qabu isiin makiinaa keessatti kafana baafatte karaa irratti kafana baafatte nama naa qabu dhabeetan Pakistaanee na gargaaru taaskii birrii 300 kaffalee dhaqee bakka sanii fide kan hojii kana sanuyyuu akkasiin hojjetattee jijjiiramtu kan naa godhe haa ulfaattu moonaadha kan taaskii naa fidee natti fidee ana fuudhee deemee monaan na gargaare odoosiin nama beekuun qabu aneefan baay'ee eengadda mana madaamiti. Kaadhee ganaa taaskii Banglaadeshii dhufee Pakistaanii harka kana naa qabe yoo inni shaanxaa fuudhe isiin hin buuti yoo nan isii qabe shaanxaa seenu malee hin ba'u jedhe. Qulla ho'aan osoo jiru osoo itti qollofnee akkana garagallu kafana takka ofirraa baafte hunda wala paantii wala kafana homaa ofirraa baafte makiinaa keessa qullaa teechi. Ganaa isitti namichaan seeniin jeetan ganaa ofitti qollofee keessa seeseetan kafana itti gooneet qabnee ofi. Yoo dhufnu kun akkuma reeffaa kan diriirte amma reeffa ol kaatee irraa fuula dhiqeetan kafana itti qadamu itti takka uftee kun na gargaarte. Gadde nama fakkaattu akka turti gaallabdee Oromoon miliyoona oduma jiru biyya kana keessa. Namni akkaawuntii irratti amma galchuu dandeessanu birrii obboleettii keenya